Sababachuudhaan akkasitti qopheeffannee jechuudha. Ayyaanni kun akkasumatti naannoo Oromiyaatti jechuudha dura ijoolummaa keenya akka beeknutti qillee waan jedhamtu jirti. Ani taphatamu jechuudha. Isheedhaan taphatu guyyaa ijoolleeti. Guyyaan kun guyyaa ijoollee jedhameeti beekama. Akka aadaatti jechuudha. Akka amantaatti guyyaa Iyesuus Kiristoos itti dhalatedha. Kanaaf daabboo kana siniin mura hundi keessan ilaalaa goroo gobbaash qoroo duballeessi fuutuu balleessi kan agarraan if toltu. Nu tolii irratti nu guuturra nu jiraachisi. Enggak kan ya. Mate jira korogobboshi mo korogobboshi. Korogobboshi. Daabboon ganama argitan kana fakkaatti muramteettis xaadiqii ishee xinnoo irratti toshan fakkaatti daabboo jira. Malee guddaa miti. Har'a bunni waan hundumaa guuteetu kan inni dhiyaatee jiru. Yeroo baay'ee saaniitti fayyu maaluma saanii irratti buna dhugdaa ati jettanii baay'een keessanii saaniitti buna dhuguun yaa lama waan taaneef anaaf jira qofa waan taaneef yeroo baay'ee saaniitti har'a garuu bakka kana maani kana fakkaate jechuudha daabboon akkanatti mummuramteetta nyaadha irraa hirmaadha. Ana sih kan nore. Koran dulu setika apa mana? Ora. Sini toko. San sekonya tuh ber. Na ego harga ko ega tuh berjaris. Jera bunga saga juga. Bunga jaba. Jet. Akka adat jamal tembi. Banikaro. Banera, kuno olfu uja bana. Marah. Kalau dia akan tetap kuno. Kuno jabana rafu dera. Bunga jaba. Kajaba ini. Kajaba. Rabbi sejaba, sambas sejaba, dega jaba, bela jaba, ukuba jaba. Nurra kabi. Terus nubuti buturan ujirat. Enggak kan. Jira ko sirriitti beekee isa durii kana beeka. Argitanii nama duriitti jira. Dulloomeera. Dulloomeera. Bagattiin sin ta'e baga waliin geenye ayyaana gaarii jenna waggaa kana sadii akkasuma wajjin nama hirmaatu nu waataas. Namoota jira namoota ayyaana. Keessumaan keenya immoo jalaa waan ta'eef baay'een dubbatu. Innoo ishiin qaana obboleessuma jiraatti maal jiraan baay'een haasaa argitanii beektu jiraadha haasa'u ana malee. Kanaafuu inni obboleessuma jira kunoo bifaan illee wal fakkaatu namni amalaan illee adda adda baana amalaas tokko ta'an haa si qabita. Ada bunatti qabama dura. Jira namoota ayyaana gaarii jettu tokko mee maqaa isaanii waan miti bagattiin singee jedhee. Bagattiin singee kan hin jedhu. Ijoollee caakkaa keessa waboowwan caakkaa keessa daraja margaa dabalu. Maal qarrasi jedhee? Naan jedhu. Ijoollee baay'ee jira. Ijoollee caakkaa keessa jechuudha bagattiin singee warra qabsooftan bakka jirtan ijoolleen Minneapolis Minnesota jirtanis ijoolleen Oromoo hundi keessan warri qabsoorra jirtan warri qawwee baatanii daa keessa kaatan hundi keessan bagattiin singee. Sinjirtuu itti jiraanna. Sinjirtuu itti ormi nu sodaatee nu asii bashannanee magaalaa Finfinnee keessa jiraanna. Warri alaarde sinjirtuu itti jiraatu qabsoon keessan galma ga'ee isin arguu hawwii keenya yeroo hundaatiin jedha. Baga geessan baga waliin geenya. Kan biraa nagaa. Fira maatii keessas jedhika. First baay'een qabu. Waruma jiran yeroo waruma jiran bagas deesin gahee jedhi malee maal ni jira. Firqoo warra wabooti. Jiraan beekaa akkana haasaa gaasi hundi keessan fira keenyadha. Isin warri ana faana ooltan yeroo hundumaa na daawwachaa ooltan yeroo hundumaa fayyoo jabaadhatan jalqaba baga geessan. Garaagarummaa isin naa jiraadha isin jirtuuf hin jiraan. Haadha naaf abbaa manaa waliin galle buna kanarratti.
sin jirtu fan jira sinna na jajjabeessinaa nan jira sinna jiraadha umurii dheeradha biyya keessanitti nagaa isinaa gashuu maatii keessanitti warra keessanitti nagaa galaa biyya keenya nagaa godhu kanan jedha kaani kan biraa keessan galu yaadi shan jette yaada kooti amma mola tasmaamee argitanii bishaan qabateerra maantaa ta'ee jira of danda'e an of danda'e tanan waan dandeeggaru man dandeeggara laa kanadha jira waan tokko nu haasofsiisu ammas waan nama kolfisiisu wayii nu haasa'eeti sagantaa keenya suma irratti xumurra jechuudha. Waan nama kolfisiisu. Waan nama kolfisiisu haa ta'u kan mudannoo wayiis haa ta'u waan nama kolfisiisu wayii jechuudha. Naaf waan jiru. Jiratti yaadi. Abbaa manaa tochuudha. Dhugaatii jaallata. Dhugaatii jaallata. Yeroo hunda bahee dhuga waan ta'eef haati manaa gaaf tokko guyyaa ayyaana akkasii akka inni manaan baane waa kalaqxee mana keessatti bakka ustuun ta'u maal sirreessite har'as manumaa dhugi jettee dhugaatii jalqabsiiste. Yeroo inni uski gaafatu uski, yeroo inni wayinii gaafatu wayinii, yeroo inni jiinii gaafatu jiinii waan hunda yeroo yoo farsoo gaafate farsoo makkiniitiin sirriitti qophaa'ee waan jirtuuf jechuudha. Namichi hin dhugee dhumarratti hin machaadha. Qaamni har'aa xaggabeen jira kanaafi gara mana kootan galaa hin qajeele namichi. Manni kee kunuuti sadarkaa manuma keetii asuma gadi jira. Ani bakkan sakkaree bulee hin beeku singaarra. Garuu namni sun maalidha seetanii dursaa alaa akkamillee dhugee yoo machaa'e alan bulu. Never ever ishee kana ibsuufi qabda. Ala hin dhuga garuu sirriitti dhugee yoo follaalellee ala hin bulu hin galachu. Kanaaf haati manaa kun maal gochuun qaba abbaa manaan kun akka alaa hin dhugne ala hin bulu garuu dhugaatiidhuma waan ta'eef jettee dhugaatii malatti sirreessitee fi waan akka ni mana baay'ee waan hojjetu maa fooyyestamma. Jechuun isaanii akka dura nagaafachuu sirriitti. Ani yuko na yaada dheeroti dubbattunna akka isaanii galuuf anaa seeqa. Mitiire yoo isaanii gale malee ammatti xumura yeroo gooten galuuf. Na abbaa manaa sun har'as alaa dhugaa jira se'eetu akka durii sana almaa dhugeessee nan galaa jedhe lamanuma isaa jira. Argitan garuu dubartii ogeettii ta'uun ishee as keessattis waan biran dabarreedha jechuudha dubbatu. Egaa of jajaa. Abbaa manaa gara manaatti deeffattee. Kun sikkoo akka manaan baane kun daabboo nu qabanii jiru manumatti. Jedhamne jira. Ilma ittis nama itti cuccurra jiidhaa yoo dhuwe gogaa finna akka akkana kaa sinin jenna buna si kottaa dhuga. Gawra jiru. Nagaan sinii faayawatu bakka jirtanii baga geessan baga waliin geenye. Jechuun jira amma baga geessan. qoytoon xumuriin immoo anaafis wanti naa kennita. Maqaan isaa maalidha? Yaada naa kenna. Daabboo ilaalchise. Jaartii koo bagattiin si ga'e. Ayyaana bakka ogeettii koo beektuu koo. Mangistii tiyya. Giifti duree tiyya. Baguma ayyaana waggaatiin si ga'e. Baguma guyyaa kanaan si ga'e. Giifti tiyya. Giifti duree. Jechuun jira ishee amma ergi akkasitti dubbii alti jedhe Oromoon. Ani giifti duree ta'uu keetii waa sitti dhaga'amu dafii. Mooraanii koo ufeera. Ati giifti duree ta'uu keetii. Ati giifti duree koo ta'uu keetii gammachuu guddaa wagaggan. Amma waaqaaf lafa gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Amma waaqaaf lafa. Erga ani giifti duree kee ta'e yoo asii akkam. Kiiloon koo 25 dabaleera. Namoonni baay'een garuu jira hin huqqattee siin jedhu. Dhugumadha. Kiiloon koo 25 dabaleera bishaan giifti koo ta'e. Dhugaa'eera. Garuu dhugaa hin haalamne waan baay'eetu jira ergi ani giifti duree jira ta'eeti. Dhugaa hin haalamne baay'eetu jira. Ani isin akka haadha manaa ishee sana gara manaatti akkasii sassaabe kanafa dhugaa naan baanisti mee ayyaana sababeeffadhu dhugaa naa bahime girgirrii keessa.
Yaa'u ugaa dubbachuuf jechuudha. Iddoo isheen giiftii diree qotate ugaatii na uwwite. Ugaatii na uwwite. Haraqeen hin jiru, jiiniin hin jiru, suuskiin hin jiru. Na uwwitetti kun tokko. Kana kun yeroo baay'ee dubartiin ogeettiidha. Dubartiin dhiira sirreessiti. Dubartiin gara manaatti dhiira hin sassaabdi jechoonni jedhaman soba miti dhugaadha. Amma garuu bara kana keessa kan ofiisaa hin sirrannetu siif sirrataa, kan ofiisaa hojjetee hin jijjiiramnetu sifaan hojjetee jijjiirama jechoonni jedhamanii haamilee namaatti hin gadi buusaman illee jiru. Amma jechuudha jechoota modernize ta'anii bahanidha isaan kuni. Dhiirri tokko fakkeenya dura hin jijjiiramne taanaan erga si fuudhee akkamitti jijjiiramu jedhu. Dura hin guddanne taanaan erga wal fuutanii maal guddata dura hin guddanne maal si godha waan akkasiifaa jira. Mee kana ilaalchisee maal jettan? Yaa namni yaanni galaa bula maallaqni mootummaa bula jedhama. Qarshiin kan dhuftu waggaa 40tti humni immoo kan dhumtu waggaa 25tti namni waan jedhamu. Haala kanaan intana jechuun jira. Yaa namni namatti dabalameefis garuu hin jijjiiramu. Sirriitti walii galteedhaan jijjiiramuu danda'a. Akkuma ilaalcha mata isaatiin namni jireenya isaa keessatti ilaalcha mata isaa qaba. No, namni ko qofaa yeroo jiraatu irra yeroo lama ta'ee jiraatu itti gaafatamummaa guddaan itti dhaga'ama. Dura careless ta'ee jiraachuu danda'a. Dhimma dhabeetti nyaata dhugee uffate. Garuu gaafa lama ta'u yeroo lama ta'an sana keessatti immoo wanti uumamus jira sadaffaa waan ta'eef yeroo san itti gaafatamummaa baay'een itti dhaga'ama. Nama ta'a jechuudha. Hin jijjiiramaa jechuudha isa duraa dhiisaa deema. Kana dhugaa na ba'uu dandeessu amma jira ishee kana qabdeellee. Matu dhugaa baatee ofiif. Kanaafuu bakka yaadni kee yaada kooti een bira jira. Bakka kana Tokko shanii. tokko shanii. Tokko shanii yaadni keenya tokkuma yoo shan taanes yoo lama taane. Yes. Waa'ee guddaa akkanaa fataanii godheera jechuudha. Jiraanis illee baay'ee galatooma ga'a. YouTube keenyas ma subscribe gochuu hin dagatina. Ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.